Largeeba wanta adda jira har holqa naasi'ol ka jedhamu kana arguu danda'ee jira akka dhageetti naannoo kanatti holqa kan duwwaa miti ka jiru ka biraallee ni jira Harargee Bahaa kan himame kan beekamu sana alatti qabeenya uumamaa adda seenaa adda akka qabu barumsa guddaa irraa argadhee jira Harargee Bahaa akkuma beektu gogee rakkatee akka biyyaa baheetti kan dubbatamu garuu Harargee naannoo Harargee Bahaa walii gala waggaa 1000 lakkaa'amu ummata jiraate ummata hayyummaaf waa kalaquu danda'u holqa duwwaa miti akkaataa fardoolee san waggaa 500 tursiise ummanni kun hayyummaa isaa beekumsa isaa obsa isaa of dabarsee uumamaa kabaja qabu kan itti agarsiisedha arbi jira fardooleen jiru dhakaan garaagaraa ni jira laimistooniin marbiliin granaayitiin naannoo kana jiru qabeenya guddaadha rakkoon guddaa naannoo Harargee Bahaa jiru daandiidha infrastructurein jiru daandii sanatti yaannee karoorfannee baafannee jennaan waan turizimiif ta'u waan qonnaaf ta'u waan seenaa garaagaraa beekumsaan keessaa baasuu danda'an akka Harargee Bahaa keessa jiru arguu danda'ee jira Harargee Bahaan naannoo Sumaalee naannoo Hararii Oromiyaa handhuura ta'e walitti qabsee kan argamudha naannoo Harargee Bahaa misoomsuu dandeenye jennaan Jijjigaan illee ni misooma Hararii illee ni misooma kana gidduudha qabeenyi baay'ee kan jiru qabeenya kana akkaataa kamiin baasne akka addunyaan argu goone ijoolleen Harargee qabeenya kanarraa buufattee naannoon kun ummanni kun bu'aarraa buufachuu danda'e qe'eesarraa ka buqqa osoo hin taane qe'eesaatti jiraatee seenaa isaa aadaa isaa akkaataa kamiin eeggachuu danda'a akka jedhu hojii boriftaanitti yaannee hojjechuu qabnu ni ta'a egaa maqaan ganda kana bilisummaaf tokkummaadha bilisummaaf tokkummaan ergaa guddaa of keessaa qaba ummanni kun bilisoomu ofiin of bulchuu eenyummaa ofii seenaa ofii aadaa ofii qabeenya ofii tikfachuu fedhii qabu maqaa moggaaseen ibsee jira garuu bilisummaa duwwaa osoo hin taane amantaa tokkummaas qaba bilisummaan ni barbaada eenyummaa isaa qabeenya isaa bulfachuu ni barbaada gama biraatiin immoo tokkummaa yaada bilisummaaf tokkummaan hiikkaansa baay'ee guddaadha bilisummaa ofii gonfachaa bilisummaa ofii qabachaa gama biraatiin tokkummaa akka biyyaatti jiru immoo utubee jiraachuuf ummata hawwii qabu ta'uusaa maqaa isaarraa maqaa moggaafame irraa kaanee dubbachuu ni danda'ama kanaaf ummatni bilisummaaf tokkummaa jaallatu kun ummanni seenaa addaa qabu kun ummanni qabeenya akkasii qabu kun xiyyeeffannaa argatee xiqqoo gargaaramee jennaan seenaa addaa misooma addaa hojjechuu akka danda'u gaaffii tokko iyyuu hin qabu